Yooyaa harka fuuna kabajamtoota hordoftoota maatii miidiyaa sagalee obbo akkam jirtan nagaan keenya jaalala bakka jirtanitti sinaa qabu sagantaa keenya irraatiin oduu jajjabduu fi haaraa qabannee isinii dhufnee jirra hamma dhuba qophii keenyaatti waliin tura kanneen miidiyaa keenyaaf haaraa taatan laayif sabskraayib gochuun hin dagatinaa isiniin jechaa gara gabaasa qopheeffanneetti isin dabarsinaa nu faana turaan afeerraa teenya. Kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti lolli waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru tibbana jabaatee itti fufuun himame. Lola bakka garaagaraatti gaggeeffamaa jiruun injifannoo jabaa argataa jiraachuu kan ibse waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu gala aanaalee godina Shawaa Lixaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee fi Salaalee iddoowwan garaagaraatti lola gaggeeffameen loltoota mootummaa hedduu dhabamsiisuu fi meeshaalee waraanaa boojuu ibseera. Irreefi gaachinni uummata Oromoo woboon waraana mootummaa aanaa Ada'aa Bargaa kaambii karkarreessaa irraa ka'uun paatroolii lamaan gara Hincinniitti imalaa ture irratti tarkaanfii fudhachuu kan ibse woboon zoonii giddu galeessaa loltoota 15 ajjeesuun meeshaalee waraanaa hedduu boojuu ibseera. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo aanaalee Sulultaa Darraa fi Ejersa Laaftottis humnoota mootummaa irratti tarkaanfii ilaaleessaa fudhachaa jiraachuu ibsee jira. Zoonii lixaatti humni waraana bilisummaa Oromoo Wallagga Bahaa keessa socho'uu gama isaatiin aanaalee Haroo Limmuu fi Limmuu Galiilaa dabalatee iddoowwan garaagaraatti tarkaanfii jabaa waraana mootummaa irratti fudhachuu ibseera. Aanaalee eeramanitti mooraa waraana mootummaa haleeluu hidhamtoota siyaasaa hiikuu fi magaalota to'achuu dabalatee injifannoowwan gurguddoo argachuus ibseera. Zoonii kibbaatti hojii ba'aa keessa kan socho'u Cibraan Soddoon Booroo gama isaatiin tibbana irra deebii waraana mootummaa irratti tarkaanfii jajjabaa fudhataa jiraachuu konkolaataa waraanaa barbadeessuu fi loltoota sirna aangoo irra jiru tiksan haleeluu dabalatee kasaaraa waraana jabaa humna mootummaa irraan gahaa jiraachuu ibse. Lola hagayya 26 iddoo garaagaraatti gaggeeffameen konkolaataa 14 dishqaa fi BKM dabalatee meeshaalee waraanaa hedduu boojuu kan ibse Cibraan Soddoon Booroo lola kanaan loltoonni mootummaa hedduun dhumuu ibseera. Abdii fi gaaddisni saba Oromoo woboon tarkaanfii ilaalessaa waraana weerartuu bilisiginnaa irratti fudhachuu itti fufuun aanota keessaa buqqisee dhuunfachaa jira. Haaluma kanaan korommiin ilmaan Oromoo baattonni imaanaa goototaa woboon zoonii lixaa godina Bahaa Wallaggaa keessa socho'uu ergamtoota sirna Minilik irratti gayya 28 barkuma 2022 tarkaanfii ilaalessaa ona Limmuu Galiilaa keessatti fudhateen waraana bilisiginnaa rasaasa baaruda waliin obaasuun asa kaa'ee acha kaa'ee akka saree gabaa seentee naannessuun mooraa ishiin maaddeeffatte keessaa gugsee baasee magaalaa aanichaa Galiilaa dhuunfatee jira. Konaaroo Limmuu dabalatee aanaa Limmuu Galiilaan gaaddisni saba Oromoo woboon aanaa lammaffaa dhuunfachuun isaa beekameera. Tarkaanfii mooraa buqqisuu woboon taasise kanaan ilmaan Oromoo badii tokko malee hidhamanii turan buufata poolisii magaalaa Galiilaa keessaa kan gadhiisifaman yoo ta'u meeshaaleen waraanaa hedduunis booji'amanii jiru. Gama meeshaatiin qawwee keemii 80, AKM Turkii 20, boombii 60, rasaasa kilaashii fi bireenaa 15 ol hidhannoo konkolaataa waraanaa dogdoqqee fi meeshaalee waraanaa garaagaraa dhuunfachuun uummata Oromoo magaalaa Galiilaa gammachuun burraaqsisaa jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii isaa naannoo sanatti akka itti fufus beeksiseera. Gayya 28 barkuma 2022 ganama bariin abdiin sabaa woboon tarkaanfii mooraa waraanaa buqqisuu fudhateen godinuma Bahaa Wallaggaa ona Haroo Limmuu keessaa buqqisee magaalaa Haroo dhuunfachuun meeshaalee waraanaa garaagaraa dhuunfachuusaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa lixa Shaggar ona Dirree Hincinnii magaalaa Hincinnii irratti tarkaanfii fudhatee jira. Abdii fi gaaddisni saba Oromoo woboon tarkaanfii ilaalessaa mooraa waraana bilisiginnaa irratti fudhachuu itti fufuun godina lixa Shaggar ona Dirree Hincinnii magaalaa Hincinnii keessatti injifannoo boonsaa galmeessee jira. Haaluma kanaan gayya 29 barkuma 2022 ganama bariin gootichi waraana bilisummaa Oromoo ona Dirree Hincinnii magaalaa Hinchinniitti waraana bilisiginnaatti olitti seenuun rasaasaan akaa'ee baarudaan macheessuun du'aa fi madoon adabee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa Shawaa Lixaa fi Shawaa Kaabaa keessa socho'uu aanaalee adda addaa keessatti tarkaanfii waraana mootummaa bilisiginnaa irratti fudhataa jiruun injifannoo boonsaa gonfachaa jiraachuun ibsame.
Odeessi keessoo waraana bilisummaa Oromoo qabe akka agarsiisutti lola hagayya 27 bara 2022 Adaa Bargaa Ejersa Lafoo godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee sululta magaalaa Darbaa fi Darraatti gaggeeffameen WBO'n injifannoo gurguddaa galmeesseera. Lola bakkoota adda addaatti gaggeeffameenis waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa hedduu ajjeesuu fi madeessuu maddiitti meeshaalee waraanaa gosa adda addaa hedduu booji'uu maddi kun mirkaneessaniiru. Godina Shawaa Lixaa aanaa Adaa Bargaatti waraana mootummaa mooraa qubatasaa magaalaa Karkarreessaa irraa ka'uun paatroolii lamaan gara magaalaa Incinnii deemaa ture irratti WBO'n tarkaanfii fudhateen loltoota mootummaa lakkoofsaan 15 ta'an ajjeesee 10 madeessuun ibsameera. Meeshaan waraanaa BKM tokko AKM 10 fi kaaznaa 30 rasaasa 2000 waliin irraa hiikkachuun eerameera. Bifuma wal fakkaatuun godina addaa sulultaa magaalaa Darbaatti WBO'n mooraa milishoonni keessa qubatan seenuun mooraa keessaa kan ari'e yoo ta'u, kanneen lakkoofsi isaanii 10 ta'an immoo meeshaa isaanii booji'uun ibsameera. Akkasumas Salaalee aanaa Darraatti milishootaa fi poolisoota humna addaa Oromiyaa uummata rakkisaa jiranii fi manneen qonnaan bultoota gubuuf deemaa turan WBO'n haleeluun kisaaraa cimaa irraan ga'uun himameera. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhate kanaan hedduu akka ajjeese fi madeesse akkasumas bakkasii akka ari'ate eerameera. Guyyuma kana Shawaa Lixaa aanaa Ejersa Lafootti garee waraana mootummaa ganda Gooroo Daandisaa keessaa mandheeffatee uummata dararaa ture 5 ajjeesuusaa maddi kun ifoomseera. Mootummaan Biltiginnaa tarkaanfii 5 irratti fudhanneen sadarkaa dandamatee yaaddoo ta'uu hin dandeenyetti gadi buufneerra jechuun gabaasa kijibaa afarsuus mootummaa Oromiyaa godinaalee fi aanaalee waraanni bilisummaa Oromoo keessatti argamu hundatti lolli gaggeeffamaa jiraachuun gabaafamaa jira. Mootummaa Biltiginnaa fi garee TPLF gidduutti wal waraansa marsaa lammaffaaf jalqabameen wal qabatee humnoonni TPLF naannoo Amaaraa magaalaa Waldiyaatti dhiyaataa jiru odeessa jedhu hordofuun barattoonni yuunivarsiitii Waldiyaa mooraa yuunivarsiitichaa gadhiisanii ba'aa jiraachuun ibsame. Odeessaalee suuraaleen deeggaramuun marsaalee miidiyaa hawaasummaa irratti qoodamaa jiran akka agarsiisanitti hagayya 28 bara 2022 dilbata kaleessa irraa eegalee barattoonni yuunivarsiitii Waldiyaa mooraa gadhiisanii ba'aa jiru. Wal waraansa bifa haaraan garee lamaan gidduutti jalqabame kanaan haalli nageenyaa naannoo Amaaraa fi Affaar yaaddoo guddaa keessa galee akka jirus miidiyaaleen adda addaa gabaasu irratti argamu. Waraanni kun mootummaa Biltiginnaa fi garee TPLF gidduutti baatiiwwan muraasaaf dhaabbatee waan qabbanaa'e fakkaatus bifa haaraan marsaa lammaffaaf erga eegalee asitti lolli cimaan naannolee Amaaraa fi Affaar keessatti adeemsifamaa jiraachuu gama mootummaa Biltiginnaa fi garee TPLF'n ibsamaa tureera. Mootummaan Biltiginnaa humna qilleensaa fayyadamuun magaalaa Maqaleetti boombii roobsuun lubbuu daa'immanii fi namoota nagaa ajjeesuu gareen TPLF kan ibse yoo ta'u, mootummaan Biltiginnaa garuu tarkaanfii fudhatamee bakkoota humnoonni TPLF akka buufata waraanaatti dhimma itti ba'an malee uummata nagaa irratti miti jechuun himata humnoota TPLF haaleera. Gareen lachuu dhiibbaa dippiloomaatota biyyoota addunyaa jalaa miliquuf yeroodhaaf dhukaasa dhaabnee rakkoo jiru mariif furra jedhanii ibsa garaagaraa baasanis gareen lamaanuu keessoo fi ijjitii isaanii haala wal beekurraa kan ka'e marii fi araara dhugaa waliin gochuu akka hin dandeenye ibsameera. Mootummaan Biltiginnaa koomishinii marii araaraa jedhee kaadiroota isaa namoota 7 kan Dammaqaa Mokonnooniin hoogganamu ijaarrachuun qophaa'uusaa himatus gareen TPLF garuu namoota maricha irratti qooda fudhatan jedhee mootummaan Biltiginnaa ijaaree fudhatama dhabsiisuun isaanii yaadatama. Gareen Tigraay irratti waraana labsee uummata keenya ficcisiisee koomishinii araaraa ta'ee dhufuun dhiiga uummata keenyatti qoosuu fi mootummaan Abiyyi fedhii karaa nagaa rakkoo uumame furuu akka hin qabne agarsiisa jechuun ibsaa kan ture yoo ta'u, mootummaan Biltiginnaas gama isaatiin gareen TPLF balbala nagaa banamerraa baqachuu barbaadee sababa amansiisaan taane dhiyeessan jechuun komii humnoota TPLF busheessaa tureera. Haa ta'u malee lolli sadarkaa ibsaa fi miidiyaatiin garee lamaan gidduutti deemaa ture yeroo ammaa waraana kallattiitti geeddaramee humnoonni TPLF mootummaa Biltiginnaatu waraana kana jalqabe yoo jedhan, mootummaan Biltiginnaa gama isaatiin garee TPLFtu jalqabe jechuun haala eegala waraanichaa irratti wal yakkaa jiraachuun isaanii hubatameera. Waraanni mootummaa dargaggoota warra biraa ari'ee baasuun rasaasan ajjeesee reeffa bishaanitti gatuu maatiin himan. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Dagamitti waraanni mootummaa ijoollee qonnaan bultoota maatii biraa ari'anii baasuun rasaasa fixuun reeffa isaanii lagatti gataa jiraachuu maatiin dargaggoota ajjeefamanii himan. Waraanni mootummaa hagayya 20 bara 2022 aanaa Dagam ganda Yaayaa Harootti ijoollee nagaa dhimma siyaasaa quba hin qabne qe'ee ari'ee rasaasan ajjeesuun reeffi isaanii bishaan laga Mogoritti gatamuu kan himan maddi keenya tokko yaada qoodaniin ijoollee rasaasaan rukutaman 5 keessaa kanneen lakkoofsi isaanii 3 ta'uu rasaasni keessaa guuramuu yaalarra akka jiran eeranii kanneen keessaa reeffi dargaggoo Ijaaraa Mokonnoon hanga ammaattuu akka hin argamnee fi
kan dargaggoo Fiqaadaa Tolosaa immoo argamee awwaalamuu ibsaniiru. Haati dargaggoo Ijaaraa Mokonnon ilma dhiiraa isuma qofa akka qabanii fi waraanni mootummaa manaa baasee ajjeesuun bishaan nyaachisuu himanii reeffa isaanillee argatanii awwaallachuu akka hin dandeenye fi ilma tokkicha qaban dhabuutti hedduu gadduu dubbatu. Inni bilbilinaa dabbalootaaf waraana isaa uummata nagaatti bobbaasuun maallaqa irraa saamaa akkasumas hidhaa fi leenjii waraanummaatti humnaan erguun dararaa hojjetu itti fufee jira. Gochi badii kun bulchiinsa magaalaa Buraayyuu keessatti jabaatee kan itti fufee yoo ta'u, namoota waltajjii baasuun maallaqa deeggarsa murna bilbilinaa fidaa jechuun maallaqa namni kaffaluu hin dandeenye itti ramadaa jiru. Kana malees magaalicha keessatti dafqaan bultoonni konkolaataa simmintoo irraa buufatanii akka maallaqa hin arganne kan taasisan yoo ta'u, dargaggoota haala kanaan hojii dhabanii daandii gubbaa irra oolan ammoo baay'ee akkanii qabuun gariin mana hidhaatti gariin isaanii ammoo leenjii waraanummaatti ergaa jiraachuu maddeen nuuf himan. Gadda hagayya 27/2022 gandoota magaalaa Buraayyuu keessa jiran kanneen akka Kellaa, Gafarsaa Buraayyuu, Kattaa fi Maaramii keessaa mana foonii irra deemuun qeerroowwan guuraa turaniiru. Magaalaa Buraayyuu keessatti hawaasni qaala'insa jireenyaan kan waxalamaa jiru ta'us mun dararamu uummata Oromoo keessa isaa boqotu garuu sababoota adda addaa uumuun uummata magaalattii torbee darbe irraa qabee goolaa jiraachuu maddeen dabaluun ibsaniiru. Waraanni goolessituu PP ilmaan Oromoo 4 godina Baashaggar ona Boosatti keessatti mana hidhaatii baasuun 3 ajjeesuun 1 madeessuun beekame. Waraanni murna faashistii PP maqaa sakatta'insa waraana bilisummaa Oromoon Oromiyaa mara keessa qubsiifaman ilmaan Oromoo akka baalaatti harcaasuu itti fufanii jiru. Hagayya 27/2022 galgala toora sa'aatii tokkotti waraana bilisiginnaa godina Baashaggar ona Boosatti mana hidhaa magaalaa Baatuu Warjii keessaa ilmaan Oromoo 4 baasuun nama battalatti yoo ajjeesan tokko osoo maatiin mana yaalaa geessuu daandii irratti konkolaataa gara hospitaala Adaamaa geessaa ture irraa buusuun irra deebiin rasaasaan rukutanii kan ajjeesan yoo ta'u tokko ammoo rukutamee du'aa fi jireenya gidduu jira. Ilmaan Oromoo ona Boosatti mana hidhaa magaalaa Baatuu Warjii keessaa baafamuun ajjeefaman magaalaa Doonii osoo hin ga'iin bakka addaa Jiraa jedhamutti ajjeefaman Baldaa Tufaa nama umurii 40, Girmaa Baqqalaa Buttaa ijoollee umurii 15, Irkoo Baqqalaa yoo ta'u Gammachuu Qeerroo umurii 22 ammoo rukutamee du'aa fi jireenya gidduu jira. Magaalaan Baatuu Warjii kaleessa hagayya 28/2022 gaddaan uwwifamtee kan oolte yoo ta'u qaamni caasaa murna bilisiginnaa gocha sukkanneessaa kana raawwatanii fi raawwachiisan Baqqalaa nama jedhamu bulchiinsa magaalaa Baatuu Warjii keessa kan hojjetu Nugusee Tukee, Birraa Gurmuu, Malkaa Ida'oo kantiibaa magaalaa Baatuu Warjii, Abdii fi Abarraa Daadhii namoota jedhaman ta'uu jiraattonni miira gaddaan arraata biyyoolessa Oromiyaatti himani.